Salaata janaaza akkamitti salaatama? Salaata janaaza inshaallah akkaataa itti salaatan jalqaba hanga xumuraatti gabaabsineetiin wajjin ilaalla. Inshaallah na hordofaa namni muslima taate viidiyoo kana buufadhuutiin inshaallah irra deddeebiidhaan dhaggeeffadhu qabadhu. Akkasumas viidiyoon kun akka vaayiraal ta'eetiin nama muslima hunda bira gahuuf koppiliinka sirriitti godhaa, sirriitti baay'isaatiin koppiliinka godhaatiin akka nama muslima hunda bira gahu taasisa. Salaata janaaza. Salaata janaaza akkamitti salaatan? Inshaallah jalqaba ajrii akkamii qaba salaata janaaza salaatuun? Salaata janaaza salaatuun ajrii guddaa qaba. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa imaam Bukhariin odeessan keessatti yoo dubbatan akkana jedhan, namni janaazaa tokko bira jiraatee jedhan, man shahidal janaazata hattaa yusallaa alayha, hanga isa irratti salaatamutti namni bira jiraateetiin irratti salaate maal argata? Falahu qiiraatuun, qiiraata tokko argataa jedhan. Qiiraatni maali jedhanii gaafatamnaan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam fakkii gaara gurguddaa fakkii gaaraa ajrii hagas guddatu jedhan. Ajrii haga gaaraa guddatu ajrii hagasii argataa jedhan yoo salaata janaazaa irratti kan salaatu ta'e jechuudha. Akkamitti salaatama? Akkaataa itti salaatamu akkaataa armaan gadiiti. Inshaallah dalagaa irratti sii galaa himiinsarra isin qabatamuu dhabuu danda'a. Jalqaba yaa'u akkuma salaata kaan salaannutti wudu'a erga tolfannee qophoofne booda salaata janaazaa salaatuu edaa ka jedhu qalbiidhaan niyyanna. Qalbii keenya keessatti salaata janaazaa salaatuu edaa ka jedhu ni niyyanna. Achi booda Allahu akbar jennee harka keenya ol fuuneetiin itti seenna. Achi booda maal qaraana? A'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim ka jedhu qaraana, waan biraan qaraanu. Du'aayi seensa salaataa ka jedhu hin qara'amuu jedhan ulamaa'iin. Kanaaf a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim jenneetiin qaraanaa jechuudha. Ittaansee Allahu akbar osoo hin jedhin maal qaraana? Suuraa Faatihaa qaraana. Allahu akbar jenneetiin erga a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim jennee bismillahir rahmaanir rahiim jennee suuraa Faatihaadha alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaanir rahiim ka jedhu san haga xumuraatti qaraanaa jechuudha. Achi booda harka keenya ol fuunee Allahu akbar jenna. Harka ol fuudhuu dhabuun illee rakkoo hin qabu, hundattuu Allahu akbar jenna. Achi booda nabiyyi irratti salawaata buufna. Akkamitti salawaata buufna? Akkuma salaata keessa salawaata buufnu sanis salawaata buufna. Allahumma salli ala Muhammad yoo jennillee ni gahaa jedhan ulamaa'iin. Ittaansee Allahu akbar jenneetiin harka keenya ol fuunee Allahu akbar jenna. Ittaansee du'aa'ii kadhanna. Du'aa'ii nama du'aaf kadhatamu jira inshaallah san boodarra ni dhiyeessa. Achi booda Allahu akbar jenna harka ol fuuneetiin. Achi booda salaama gara mirgaatti baafanneetiin xumurraa jechuudha. Akkaataa kanaan salaatama. Du'aa'ii tokkoffaa du'aa'iin afurtu jira hadiisa sahihaan inshaallah ka walitti qabe yuutuubii irratti ni argattu. Ammaaf mee du'aa'ii kanneen lamaan haa ilaallu. Du'aa'iin sunis Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'aafihi wa'afu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. إرد الدبير أن لقي فترة دعاء لما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Iddoo du'aa'ii jedhu sanitti inshaallah du'aa'ii kana qaraatanii du'aa'iin kun yoo isin hin qabatamini yuutuubii irratti haala bareedaadhaan qophaa'ee jira. Yaa'u achirra ilaaluu dandeettanii bal'istanii hiikkaa wajjin barnoota dabalataa barnoota amantii keessanii haala bareedaan barattan kanaan baratuudhaaf yuutuubii irratti mujaahid fillah ka jedhu sabskiraayib godhaatiin hordofaa. Tiiktookii irratti mujaahid fillah ka jedhu fooloo godhaa. Teelegiraamii irratti aaxaa abduu islaam appoolojis ka jedhuun hordofuu dandeettu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, nagaan naaf tura. Sirriitti diinii keessan baradhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.